torbe yeroo dubbanne waa'ee guutamaa hafuura qulqulluu gaafa kaafne waa'ee guutamaa hafuura qulqulluu dubbachuu dura hafuurri qulqulluu eenyuudha waan jedhu dubbadheera. Waaqayyoon akka ta'e hafuurri qulqulluu sadan tokkummaa waaqayyoo keessaa tokkodha. Waaqayyoon ta'uusaa kan ittiin beeknu amala waaqayyummaa waaqayyoo keessaa isa tokko akka inni qabu sana dubbadheeraan achiin deebi'u gara sanatti. Kakuu moofaa keessatti waaqayyoo saba isaatiif hafuura isaa akka kennu irra deddeebi'ee dubbateera. Inni kakuu moofaa keessatti waaqayyoo irra deddeebi'ee dubbate karaa lama ilaalamaan jedhe. Inni jalqabaa waaqayyoo hafuura isaa kan inni kennaa ture moototaaf, raajotaaf, abboota firdii hojii kanaaf adda ba'aniif kennamaa ture. Inni lammaffaan immoo Iyyo'eel keessatti isa dubbatame. Raajii Iyyo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 28 lakkoofsa 29 irratti foon qabeessa hundumaa irratti hafuura koo nan dhangalaasa inni jedhu sun isa kakuu haaraa keessatti dhufee hojiitti hiikamaa jiruudhaan jedheen. Egaa namoota Yesuus Kiristoositti amanan, Yesuus Kiristoositti amanuudhaan namoonni kennaa hafuurri qulqulluu kennu, hafuurri waaqayyoo kan inni laatu waa sadiitu kennamaan jedheen torba yeroon dubbadhe. Inni jalqabaa hafuura fayyinaati. Nam tokko Kiristoositti amanee fayyuu isaatiin kan inni argatu jechuudha. Inni lammaffaan immoo maaliin jedhee guutama hafuura qulqulluuti. Guutama hafuura qulqulluuti. Inni sadaffaan immoo kennawwan tajaajilaati. Raajii dubbachuu, mul'ata arguu, barsiisuu, lallabuu jechuudha la. Faarfachuu jechuudha. Kanan dubbadhe. Isa jalqabaa anama dubbadhe hafuura fayyinaatiin kan wal qabate hafuurri kun amantootaaf gaafa kennamu maal fayyada amantootaaf barbaachisummaan isaa maali? Bu'aan amantoota keessatti qabu maali? Isa jedhu torbee dubbadheera amma hunda sana dubbachuu hin danda'u. Maaliidha jennee inni jalqabaa mallattoo yookiis immoo qabdii jireenya nu argachuu jirru sanaa fi qabdii nuuf kennameedha. Kana waa bal'aan dubbadhe. Inni kan biraamonni lammaffaan maaliin jedhee waaqayyo nu wajjin jiraachuu isaatu ittiin beekama. Yesuus Kiristoos maal jedhe? Hafuurri inni dhugaa sun gaafa gara keessan dhufu inni isin bira jiraata, isin keessa bara baraan jiraata jedheen. Nu wajjin jiraachuu waaqayyoo kanaan beekama. Inni dhaga'ama mini sagaleen ko warri gajjallaa jirtan gaariidha. Sinaa eebbisu waaqayyo. Dhaggeeffadhaa egaa bokkaanis jira garuu gaariidha jedhee yaada inni dhaga'ama. Inni sadaffaan immoo maal jennee dubbanne waaqayyo hafuura isaa kan inni laatuu fi nuyi ijoollee waaqayyo akka taanuuf eenyummaa keenya isa addaamirra arganne sanatti hafuurri qulqulluun waaqayyootti haaraa godhee nu dhalachiisa. Haaraa godhee nu dhalachiisa. Mucaa waaqayyoo ta'uu gaafa jennuu jenneen ilmummaatti guddifamuudhaan amma isa torbee fixe isa har'aa jalqabeen ila jabaadhaan na duukaa bu'a. Ilmummaatti guddifamuudha. Waa'ee ilmummaatti guddifamuu gaafa dubbannu inni jalqabaa hafuurri qulqulluu numa nama dadhabaa, numa nama cubbamaa, numa nama giinga'u kana baabba jennee waaqayyoon akka waammannu carraa nu laata. Incime dubbadduutti fufee adubbatamu merka keessa raasaa adubbatamu warreettan dinqiidha. Ilaa waa'ee ilmummaa sanaan dubbachaa jira la. Hafuurri qulqulluuni mucaa waaqayyoo gaafa nu taasisu ilmummaatti nu guddisa. Ilmummaatti nu guddisa gaafa jennu inni jalqabaa baabba jennee waaqayyoon akka waammannu carraa nu laata jechuudha. Namuma dadhabaa kanatu akkana dinqisiifataniitu ta'een beekon. Namuma dadhabaa kanatu ammoo namicha tokko bakkee kana baabba jettanii
ciraan kee badu eessattan si dhalcheedhaan namuma dadhabaa kana hafuurri qulqulluu maal godhaa ija jabina nitti waaqayyooni baabba jedhee waammatu laataaf ila hin waammata duwwaa mootuun dhaga'uun ta'in waaqayyoo akka ilmaatti isa dhagaa akka mucaasa abbaan mucaasa dhaga'utti waaqayyoo isa dhagaa kanaafi ilmummaatti guddachuun baabba akka jennuudha ilmummaatti guddan dhagaamaadha natti maadaraashi lafatti nan iyyisiisina qeeshii kana dhaabsisuu irrattanii lafatti nan iyyisiisinaa shi dubbadhu ilaa akka nuyi baabba jennu godhaa jechuudha hafuurri waaqayyo inni kan biraan moomaan ilmummaatti guddachuu gaafa jennu hafuurri qulqulluu maal nu godhaa haala sanaaf nu qopheessaa jechuudhaan ilmi maal godha ijoolleen maatii isaaniirraa maal eeggatu torbee dubbadheedha miniyaan yoo abbaanii harcaatii moo wayii manaa qabaate maal jedhu gaafa baabbaan du'u buna kana hirmaannaa mana isaanii gurgurannaa jedhuun bakka haala abdatu jechuudha hafuurri waaqayyoo gaafa haaraa godhe nu dhalachiisu mootummaa waaqayyoo akka abdannu nu godhe waa'ee mootummaa waaqayyoof galanna ta'u ani biyya lafaa kanarraa yoon boqodhe mootummaa waaqayyoo kan kootii jennaan sanaaf nu qopheessala isa sadaffaan dubbadha ilmummaatti guddachuun inni sadaffaa carraa waaqayyoof ergamuu argachuudha kun dinqiidha maalumena dhagaashi carraa waaqayyoof ergamuu carraa waaqayyoof hojjechuu namni yoo rakkoo ta'e malee namni dhala isaa ergachuutti amana beektumini isinis isa waammachuutti amantu ijoolleenis yoo rakkoo ta'e malee abbaa faadhaaf ergamuutti amanu kuni nama qorata hin beeku garuu haasaan ko ila yoo rakkoo ta'e malee abbaa faateenyumaan ergachuutti amanu ijoollee godhatan ergachuutti amanu yoo rakkoo ta'e kan biraa ergatu malee jechuudha ijoolleenis eenyuuf ergamuutti amanu beektu abbaa faadhaaf ergamuutti amanu namni gaafa hafuura waaqayyootiin mucaa waaqayyoo ta'ee dhalatu ilmummaatti gaafa guddifamu waaqayyoof hojjechuu waaqayyoof ergamuudhaaf balballi isaa banamaadha meena dhagaa waaqayyoo nama mucaa kootiin jenne hin ergatu waaqayyoof hojjechuutu dursa utuu hin ta'in waaqayyoo irraa dhalachuutu dursa la dhagaartu faarfannaa hiliiqoo qopheeffachuu dura mucaa waaqayyoo ta'anii dhalachuu dursa la lallabaa fi of tottolchuu dura mucaa waaqayyoo ta'anii dhalachuutu dursa la anjaarsa waldaayyuu ta'uu hin danda'a jechuu dursa namni mucaa waaqayyoo ta'ee dhalachuutu dursa waaqayyoo nama isarraa dhalateeti hojii koo naa hojjedhu jedhaan nama isarraa dhalate ergata kanaaf ilmummaatti gaafa guddifamnu isaaf ergamuudhaaf carraa arganna fooyyee qabdu gaariidha jabaadhaa ila rakkoo godhateera taanaan natti maadaraashi lafatti nan iyyisiisinaa jedhaan jira kana himachaan jiran rakkoo godhannaan dafaatii natti maa gaafa ilmummaatti guddannu waaqayyoof ergamuudhaaf carraa guddaa argannaa jechuudhaan ilmummaatti gaafa guddannu na dhagaa jirtu ilmummaatti gaafa guddannu eekkamamuudhaaf ifatamuudhaafis waaqayyoon mirga qabaachuudha nu ifachuu yoo barbaade nu adabu agartanii nu eekkamuudhaaf abbaa waan ta'eef mirga guutuu qaba abbaadha waan ta'eef nu ergachuutti hin saalfatu nu ergachuutti hin saalfatu amma rakkoon keenya maali asiillee gaa magaalaa keessa oollaa hojii adda addaa qabna baadiyyaa keessatti gurbaan soqaas hin soqu yoo ta'e aramaas hin aramu yoo ta'e ganama sangoota hin yaasu yoo ta'e
taa'ee nu marka kana dheereffatee akka godhee gixxin godhee gashee yoo ta'e abbaan maal jedhaa utuma mucaasaa ta'ee jiru maalidha biyyoo siyaa nyaachisu jedhaan akka qoonqoon kee banamaa ta'e hojii immoo hojjettu jedhaan maaluma beeka gurbaan haadha ishee xaxee fooxaatti maree akkana buusuu beekan gabbayee immoo waan hojjetu abbaan gurbaa kana abbaa waan ta'eefi obsa malee gurbaa kana maal barbaada akka inni isaaf ergamu barbaada akka inni isaaf hojjetu barbaada na dhagaa ijoollee waaqayyo al tokko nu maa inni faarfannaa dhaggeeffachuun jaallannaa faarfatamuu isaas hin barbaanne lallabamuu isaas hin barbaanne kadhachamuu isaas hin barbaanne garuu akka nama waaqayyoo irraa dhalate immoo waaqayyoof maal hojjedhu jennu nuyi baqa teessuma qulqullaa dhumne maal ta'udha xab jennee irra taa'u mana qulqullaa'ee xab goonee irra taa'u maal hojjedhu waaqayyoof jennee iyyaannu taanaan ganaa dhalachuu nu gaafatala maal hojjedhu mana waaqayyoo keessaa yoo maal hojjedhe waaqayyootti tola jennee iyyaannu taanaan ganaa dhalachuu nu gaafatalu ganaa dhalachuu meekana dubbadhu kana keessa gootichi mala attamitti yaadu namoonni ganaa jaarsolii waldaatu dhufee gammada asiin karaa balbalaa dhaabat tolasaa ati immoo hartuu fuudhi kana xarag gammanne ati immoo ka'ii faarfadhu jedhaniiti nu ajaju jedhanii eegula waaqayyoof hojjechuu barbaanna taanaan balballi waaqayyoof ittiin hojjetan baay'eedha ayyaana isaa nuuf laatu waaqash lafti waaqayyoof hojjetan iddoo lallabaa duwwaa miti lafti waaqayyoof hojjetan faarfannaa duwwaa miti lafti waaqayyoof hojjetan jaarsa waldaa ta'uu duwwaa miti lafti nuyi waaqayyoof hojjennu hojii baay'eetu jira sun immoo kan nutti mul'atu ani mucaa waaqayyooti qee waaqayyoo qee abbaa kootiiti gaafa jennuti huubi lafa kanaa nutti hin tolu balballi cabu nutti hin tolu manni yoo dhimmise nutti hin tolu meeshaa yoo lafa kaa'amee fuunee cirra keenya qee abbaa kooti jennee waan amannuuf waaqayyo nu haa gargaaru egaa abbaan maal godhaan jedhee ilmummaatti gaafa nu guddisu nu adabu nu dheekkamu nu ifachuudhaaf mirga guutuu qabala mirga guutuu qaba kanaaf ilmummaatti guddifamuun isa kanaan mee kana nan darba waa ilmummaatti guddifamu hafuurri qulqulluun gaafa amantootaaf kennamu inni kan biraa amantoota geggeessa Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 14 Roomaa 8 lakkoofsa 14 warri hafuura qulqulluutiin geggeeffaman hundinuu ijoollee waaqayyoo jedhamanii waamamuu jedhan maaliif kenname hafuurri qulqulluu amantootaaf geggeessuudhaaf kenname la adaraa kana dhagaa geggeessuudhaaf karaatti agarsiisuudhaaf hojii hojjennu karaa nutti agarsiisuudhaaf gaa'ila geggeeffannu karaa nutti agarsiisuudhaaf tajaajila tajaajillu karaa nutti agarsiisuudhaaf nama karaan harkaa bade nama daandiin harkaa bade akka hin taaneef hafuurri qulqulluu amantootaaf laatame amma na dhagaa nuyi maalitti amanna beektu hafuura qulqulluutiin lallabuutti namanna hafuura qulqulluutiin faarfachuutti namanna hafuura qulqulluutiin raajii dubbachuutti namanna hafuura qulqulluutiin dinqii milikkita gochuutti namanna rakkoon keenya inni guddaan garuu hafuura qulqulluutiin geggeeffamuutti immoo hin amannu faarfachuu yoo ta'e hafuura qulqulluuti jennee ittiin faarfanna la lallaba yoo ta'e akka koo kana ittiin iyyituun garuu hafuurri qulqulluu hin faarfachiisa duwwaa utuu hin ta'in hin lallabsiisa duwwaa utuu hin ta'in jireenya namaa guyyaa guyyaatti geggeessa la waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u waan nu hojjechuu qabnu nutti himaa karaa nu irra deemuu qabnu nutti himaa hojii keenya sana irratti karaa agarsiiftu nuu ta'a macaafa faarfannaa 32 lakkoofsa 8 macaafa faarfannaa 32 lakkoofsa 8
lakkoofsa 8 macaafa faarfannaa 32 lakkoofsa 8 maal jedha asirraa Waaqayyo waan gochuun siif ta'u si hubachiisa karaarra deemuun siif ta'u sitti agarsiisa sin gorsa ija kootiin sin to'adha eewutu akka jedhe kana dubbisaartu mini argaartu mini eewutu akka jedhe kana Waaqayyootu akka jedhe maal jedhe Waaqayyoo waan gochuun ta'u sin hubachiisa la waan gochuun ta'u sin hubachiisa karaarra deemuun ta'u siif ta'u sitti agarsiisa sin gorsa ija kootiin si to'adhaa jedhaan amma na dhagaala ani maalirraan xinnoo se yaada keessan fooyyessuu barbaada beektu akkan sila dubbadhee dhala waa'ee hafuura qulqulluu maaluma yaadannu nu faarfachiisaa nu lallabsiisaa afaan haaraan nu dubbachiisaadha malee guyyaa guyyaatti nu geggeessaatti namannu garuu hafuurri qulqulluu maali geggeessaadha hojii keenya nutti agarsiisa karaarra deemnu nu gorsa nu ifata nu qajeelcha akka jedhe maal jedha kanatti aane beektu ati garuudha akka fardaaf gaangoo hin ta'in warra callumadhanii daggala caccabsan hin ta'in jedha na dhagaa ijoollee Waaqayyo ollaa keenyatti kan adda nu godhu wayyaa bitannee uffannu miti makiinaa qabannee deemnu miti mana ijaarranne miti la diinagdee harkaa qabnu adda nu godha miti maaltu adda nu godha geggeessaa Waaqayyootiin baanee galuudha la Waaqayyoof galanni haa ta'u maqaan Waaqayyoo ulfaatu maaltu adda nu godha na dhagaala amma nu ollaa keenyatti wamatti adda taanu yoonan barbaanna la isinii mijateennaan yaalii godhaa rakkoon qabushi isinii mijateennaan adda ta'uyyuu yaalii godha wayyaa uffattanii nu manaanu Waaqayyoo sinaa gargaaru Waaqayyo garuu ollaa keenyatti hiriyaa keenyatti nama wajjin tajaajillutti nama wajjin mana keessa jiraannutti kan inni adda nu godhu geggeessaa hafuura Waaqayyootiiniti adda nu godhala ba'uu keenya isa dhaggeeffanne galuu keenya isa dhaggeeffanne hojii keenya isa dhaggeeffanne gochuudhaan al tokko asitti dubbadheera laata waa laman dhagayan namni sun as keessa jira ta'e hin beeku garuu namni sun iddoo biraatii karaa deema konkolaataadhaan utuu karaa deemaa jiru iddoo tokko gaafa geenyu jedhe akkuma namaanatti dubbate kayitii teessuma kee geddariinaan jedheedhe kuumaan qabatamaa ta'edha dhaga'ame kayi teessuma kee geddariinaan jedheedhe calluma edeen taa'e si'a lammaffaa utuma isuma akka namni nama taasa'utti na taasaadhe kayitii iddoo kanaa kayi achi taa'inaan jedheedhe kummaa inni na jeeqaa jiru edeen dhageechi darbee taa'e achi gaafan darbu kiiloomeetirii xiqqoo tokko gaafa deemnu makiinaan kan biraa dhufee makiinaa keenyatti galeedhe teessuma sila Waaqayyoo irraa ka'i jedhee cafaqamtee akkasitti baddeedhe hangaruu dugda duubatti na feere isatu na taasee gana Waaqayyoo oolchaadhaa jedhe Waaqayyoof galanni haa ta'u nama Waaqayyoon geggeeffamu Waaqayyoo nu haa taasisu ijoollee Waaqayyoo na dhaga'ame sirritti la dhaggeeffattee tajaajilta taanaan tajaajilli kee gadi na deemu dhaggeeffattee hojjetta taanaan hojiin kee si harkaa hin badu dhaggeeffattee nagadda taanaan nagadi kee kisaaraatti na deemu al tokko tokko nu hafuura qulqulluun geggeeffamuu dhiifne shaakala namaatti deebinaan eewu dedeni tokko al tokko buqqee nama guursiseedhaan ammallee buqqeen gatiin isaa yuume nyaayeera irraan gadee keenya naggaadee tokko kassarsuu barbaadeedhaani buqqeetu minyaaye jedheen buqqeetu minyaaye buqqee biti jedheen goda keenya buqqee unuma guure gaafa inni akka jedhu naggaadee inni suni buqqee biyya keessa deemee guureedhaan bara sana ammoo buqqee namnu tola namarraan fudhatu waan qabu hundumaa buqqeetti geddaree gaafa inni fe'acha ol fidu namni maal fidde hojjechuu dhiise hin tortore harkatti ilaa Waaqayyoon nu milkeessuudhaan maal godhe beektu fiixa ba'iinsa nuu kennuudhaan maal godhe beektu ayyaana nu geggeessu nuu laate Waaqayyoof galanna ta'u amantoonni
hafuura waaqayyootiin hin faarfatu duwwaa miti ittiin geggeeffamu. Hafuura waaqayyootiin hin lallabu duwwaa miti ittiin geggeeffamu. Hafuura waaqayyootiin afaan haaraa dubbatu duwwaa miti ittiin geggeeffamu. Ni afaan haaraa keenya hallelujaa zabora 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 inni keessa buufnee geggeessaaf immoo isatti hin fayyadamu. Hojii ergamootaa gaafa dubbiftanii hafuurri qulqulluu dubbateeti geggeessaa ture ergamoota. Nu hafuura qulqulluun hin geggeeffamnu taanaan gaafa namni diiguudhaan gaafa namni ijaaruudhaan gaafa namni sirbuudhaan. Asilaa markaatootti waan ta'e dhageessaniitu gaaf tokko tajaajiltootatti hime. Namichi tokko markaatoo lafa gabaan itti baay'atu sana jira. Inni nama dhaga'uudha hafuura qulqulluu isaan nama afurii kottaan baana danaa jireen maaltu ta'ee jedhan warri sadanii isaan jireenyuma isaanii jiraatu malee dhimma hin qaban gaafa itti dhi'uu hin bulu gaafa bari'u maal ta'u ka'anii deemu gaafa namni iyyuu jedhuun maaliif biyyatti yaa'anii yaa'u malee isaan waa dhaga'anii jiraatan hin deemne danaa kunoo hafuurri waaqayyoo deemaa jedhaa jira hin deemne naanii fayyaa siinal tokko siqaa jaabboleessa koo dhaaba danaa mi'a keenya bitannaa jedhan innoo jaakkeetti isaa gatiitti irra buufatee irraa olee ol kutee naannoo atoobistara gaafa ga'u lafanni kottaan baqannaa jedhetti boombiin lafa dheeran ijoolletiin isa booddee hafuura kutaa weedhaa fi deemte maal boombii ciree nu fixe oole miti isinitti meeramini har'a maaliif rakkina guddaatti galle beektu waaqayyo hafuura isaa nuu laateera nuyi warra hafuura waaqayyoon geggeeffamnu miti. Indaamal tokko immoo qajeelchuu yoo yaanna nu. Sisteemii qoya akka godheen ilaalaa inneeti na dhaggeeffadhu inni hafuura waaqayyooti. Geggeessaa godhee nuu laate waaqayyo. Ijoollee waaqoo na dhagaa. Waaqayyoo abjuudhaan sitti dubbataa, mul'ataan sitti dubbataa, hafuura isaatiin garaa keetti dubbataa, waan ati hojjettu si geggeessa waaqayyo. Gaafa sana lafa namni keessareetti ati nama bu'aa taata. Lafa namni dadhabeetti ati nama jabaa taata. Lafa namni karaarraa badeetti karaan kee qajeelaadha. Waaqayyoof galli guddaan haa ta'u. Egaa bal'aan dubbadhu. Inni kan biraayi sababii waaqayyo hafuura isaa laateefi akka inni nuu dubbatuuf kan isinii dubbatuun ergaa jedhe. Akka inni nuu dubbatu Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 17 irraa kana argachuu dandeessu. Waa tokkotti dhufeetan sassaabuu yaala ganaa irbaata qulqulluus qabna waan ta'eef amma na dhaga'ame xiqqoo ishee. Sila maalan jedhee inni namoonni Yesuus Kiristoositti amanan kan isaan argatan inni lammaffaanii guutama hafuura qulqulluuti. Guutama hafuura qulqulluuti. Isa waa xiqqoo dubbadhee sassaaba. Waa'ee guutama hafuura qulqulluu gaafa dubbannu macaafa qulqulluu keessa jira waa'een guutama hafuura qulqulluu. Namoonni kana amanan jiru, namoonni kanatti namannes jiru. Aluma tokko hafuura waaqayyoo arganne waan ta'eef waa'een guutamaa hin jiru. Ijoollee si ana jeeqaa. Namoota tokko jeeqa malee jedhuun. Macaafni qulqulluu waa'ee hafuura qulqulluu argachuu keenya waa'ee hafuura qulqulluun guutamuu adda baasee lafa kaa'a. Namoota macaafa qulqulluu keessaa hafuura qulqulluutiin guutamantu jira. Hafuura qulqulluutiin guutamantu jira. Isaan keessaa namoota tokko isinii kaasa. Namoota guutama hafuura qulqulluutiin guutaman. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 15. Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 15. Yohaannis cuuphaanii garaa haadha isaatii keessatti hafuura qulqulluutiin guutame jedhan. Mee jabaadhaan dhagaala. Yohaannis cuuphaanii garaa haadha isaatii keessatti maal ta'e hafuura qulqulluutiin guutame. Isa erga lafatti gadi bu'an miti waaqayyo garaa keessattuu guutuudhaaf dandeettii guutuu qaba. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Isa erga lafa gadi bu'anii miti Yohaannis cuuphaan garaa keessatti hafuura qulqulluutiin guutame. Hafuura qulqulluutiin guutame. Maariyaamii Elsaabeexii wajjin gaafa wal agartee jedhana.
Maariyaam haadha gooftaa Yesuustu Elsaabeexi wajjin gaafa wal agartu manuma ishee dhuftee nagaa gaafatte. Akkam nagumaa nagaadha nagaan siif haa ta'u gaafa jettu ila gaafa Maariyaam akka jettu Yohaannis cuubaanii garaa Elsaabeet keessaa hin socho'ee jedhaan. Elsaabeet immoo jedhaan hafuura qulqulluutiin guutamte. Waaqayyoof galanna ta'u. Maal taate Elsaabeet immoo hafuura qulqulluutiin guutamte. Nagaanuma Maariyaam ishee Yesuus Kiristoosin garaatti baattu gaafa dhageesse jettu isheen hafuura qulqulluutiin guutamte. Ilaa ijoollee Waaqoon dhagaa. Kiristoos hafuura isaatiin nu keessa jira taanaani isa nu keessa jiru kanarraa kan kee namnu ayyaanan argatala. Ayyaana kana nuuf laatu Waaqayyo. Ila ayyaana kana nuuf laatu Waaqayyo. Ayyaana nama kan biraa irratti dhiibbaa geggeessu. Ayyaana nama kan biraa geeddaruu danda'u. Ayyaana nama kan biraaf eebba ta'uu danda'u. Waaqayyo nuuf haa laatu. Namoonni tokko maal jedhu? Utuma kun natti dhufuu baate dhugaa Waaqayyo. Gaafa namichitti dhaquuti namni maal ta'a? Ayyaana dhaba bakka. Isuma silee nagaatoof jibbuutti ka'a. Tokko immoo agartaniittu gaafuma deemee isinitti dhufu isinitti tola bakka. Arra Waaqayyoof galatu bagan namicha kana argee bagan dubartii kana argee nu. Maa inni wanti sun dhimma ayyaana Waaqayyooti malee dhimma kiiloo namaa dhimma sadarkaa barnootaa miti. Nama akkanaa sin haa taasisu Waaqayyo. Ani nama tokko nan beekani maqaa nama sanaa hin dhahu. Nam tokko saala nama sanaa hin waan dhiiraaf dubartii ta'uu isaanii isinitti toluu dhiisuu danda'a. Nama tokko hin beekan. Gaduma ba'ee gaafa akka deemu namni inni hin barbaanne tokko gaafa itti dhufu ol deebi'ee taa'an dhagee kadhannaa kadhata. Maal taate ati gaafa jedhu kun ayyaanuma narraa fuudha gaafa natti dhufu ayyaanuma narraa kaasaadha. Waanuma sila gammaduun gadda waan ta'eef nama kana na arguun barbaadu. Ilaa harka keessan ol kaasame. Dhaloonni sin arguu haawwan. Dhaloonni sin arguu haawwan ihee. Waaqayyo ayyaanattiin dhalootaaf eebba taatan isiniif haa laatu. Maariyaam Yesuus Kiristoosin garaatti baatte Elsaabeetiin gaafa nagaa gaafattu Elsaabeetii hafuuraan guutamte jedhala. Waaqayyoof galanna ta'u. Ilaama waa'ee Yohaannis cuubaa dubbachaa jiru waa'ee Elsaabeetiin dubbachaa jirala. Hin guutamte jedhaan hin guutamte. Gara hojii ergamootaa gaafa dhuftan immoo hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaastanii dubbistanii ergamoonni hafuura qulqulluutiin guutamanii afaan adda addaa dubbataniidhaan. Hafuura qulqulluun guutamanii afaan adda addaa dubbatan. Afaan adda addaa dubbatan. Isa duwwaa utuu hin ta'in hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8. Phexros yommus hafuura qulqulluudhaan guutame gurguddoota maanguddoota biyyaatti dubbate dhala. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8. Phexros hafuura qulqulluudhaan guutame gurguddoota maanguddoota biyyaatti dubbate jedhala. Hin guutame ayyaana Waaqayyo argate. Hafuura qulqulluutiin guutamuun maaliif barbaachisa amantootaaf? Maaliif barbaachisa? Maal fayyada amantoota? Hafuura qulqulluu kanaan guutamuun isaa akka jiru walii galte. Hafuura qulqulluu kanaan guutamuun amantoota maal fayyada? Maal fayyada? Jabaadhaa saatii koo eeggachaa jira ishee. Hafuura qulqulluutiin guutamuun amantoota maal fayyada? Faayidaan amantootaaf qabu maal? Maaliif Waaqayyo hafuura qulqulluutiin akka guutaman amantoota taasisa? Inni jalqabaa sababii Waaqayyo hafuura qulqulluutiin akka guutamnu godhuuf inni guddaan inni jalqabaa biyya lafaa keessatti humna caalu akka qabaannuuf Waaqayyoof galanna ta'u. Biyya lafaa keessatti humna caalu akka qabaannuuf. Namoonni makiinaa konkolaachiftan jirtu magaalaa kana keessa. Makiinaa kamiidha kan isin jibbitan isinitti dhufuusaa waa isin booddeen deemuusaa? Maayettan? Jedhaa gadi qabaa. Kamiin jibba namni? Fuula isaa duratti siinoo hin argataanaan arga maqaa Yesuusiin kana Waaqonni irraan jallisu. Booddeedhaanis jarris nagaan qabani warri siinoo oofanii iyyisiisaa deemu isinitti. Biyyi nagaadhaan
fayyaa kan godhan isuma gaafa nachiyyuti ayyaati isin irraa bada baqa lafa qabdanii dhiistan isin harkaa badala maqaa Yesuus Waaqoo na baase maaliif siinoo sodaata namni siinoo maaliif sodaata jabaadhame maalo siinoo maaliif sodaata namni maa inni na jalaa diida maaliif sodaata humna caalu qaba bakka cabaqeerra baam mangaaqaa ishee walitti jallisee achi darbee dhaabata bakka humnuma isaatiif sodaata malee waan biraa miti bakka waaqayyo amantoonni sodaachisanii akka jiraataniif haleluuyaa biyya lafa haleluuyaa biyya lafaa sodaachisanii akka jiraataniif seexana sodaachisanii akka jiraataniif cubbuu sodaachisanii akka jiraataniif humnaan guuta waaqayyo meena dhagaa ati eenyu gadiyyuu akka taatuun barbaadu waaqayyo eenyu gadiyyuu eenyu mootii akka jiraattu biyya lafaa mootii akka jiraattu cubbuu mootii akka jiraattu xuraa'ummaa mootii akka jiraattu humna kana mo'uulaata waaqayyo maaliif hafuuraan guuta waaqayyo beektu humna biyya lafaa kana keessatti isa caalu akkatti qabaattuuf ati gaafa ayyaana kanaan guutamtee jettu situn beeku malee wanti hundi nusi sodaatu situn beeku malee mucaan tokko gaaf tokko rifeensa naa sirreessan inni amantii iyyuu miti warra asirra waa kaataniidha naa sirreessa ilaamee keessa tamasgeen jenna isin tun beeku malee nuyi amantoota gaafa agarru ila lapheetu nu dhaataa jedhe lapheetu nu dhaataa maali immoo jedhe waan isaan beennu warran keenyaa sobanii wacu malee akka humni waaqayyoo isinii wajjin jiru beeku jedhe waaqayyoo humna caalu siif laatu humna caalu siif laatu la hafuura kanaan si haa guutu waaqayyo humna caalu kanaan si haa guutu waaqayyo si guutee kan si qabe harkaa si haa baasu kan mana kee qabe mana kee harkaa baasu waaqayyo na dhaga'ame inni Phaawulosiif Sillaas keessa ture mana hidhaa warra moototaa sana irra isa caaluu dhala haleluuyaa na dhaga'i waaqoona dubbachiisa inni waaqayyo sirra kaa'ee kan biyya lafaa kana keessa jiru irra caala inni waaqayyo sirra kaa'ee dhukkuba si qabee jiru irra caala mana hidhaatti gashanii kana keessa gadi hin baatu ijoollettiin kun jedhanii indaa'um sansalata luka gidduu baasa jirma luka gidduu baasa sansalataan hidhaan inni isaan keessa jiru mana hidhaarra caala sansalatarra caala jirma luka isaanii gidduu baafamerra caala na dhagee waaqoona dubbachiisa inni si keessa waan biyya lafaa kanarra jiru irra hin caala inni si keessa dhukkuba sirra jiru irra hin caala inni si keessa baati baattu kanarra hin caala humna maqaa Yesuusin sirraa lafa haa dha'u ba'aan cubbuu sirraa lafa haa dha'u ba'aan seexanaa sirraa lafa haa dha'u kan si naaffise miilla kee gadaa dhiisu kan harka kee butuchi harka kee gadaa dhiisu kan abjuu kee danqe abjuu kee gadaa dhiisu haleluuyaa dabgoonaa nagadi malee dhaatti gashan ijoolleen boo'ichan boonyeeshi maal hubannaataachuu maal isin goone maa inni jirma kana maal godhu bakka sansalataan maanu hiitu hubannaataachuu harka isaanii achitti dhani maal beeku ijoolleen beetu inni isaan keessa jiru mana hidhaarra akka caalu amma siraachoon sitti mala inni waaqayyootti si guute waan si marsirra hin caala waan dinagdee kee hidha cabsee sirraa baasa waan fayyaa kee hidha cabsee sirraa baasa waan abjuu kee butuche cabsee sirraa baasa hiwwachina ijoolleen maal bannaataachuu maa inni maali namatti hombuune maal irraa waaqayyo nu al tokko mee waan nu keessa jiruuf pireedii laachuu dhiibne kaanee balaa buufna fayyoo dhuguma na beektaa na dhugaa waaqayyo fayyaan mana kee keessa guggufu malee dhugaa Yesuus Kiristoos waa'ee koo kana maali niifte ati jennaan itti niiftu ati bakka haleluuyaa asiin gaafa cufanii asirra balbala sii baasa waaqayyo asiin gaafa cufanii asirra balbala baasa waaqayyo haleluuyaa pireediin laattuu feeti nu didinaa sansalata nutti hin godhinaa jenne ay pireedii qabaane itti xaxanii karaa tokko yoo sochootu borga nama dhumnee sirreessina gaafa jedhani hin dhufe halka walakka inni si keessa haa socho'u
humni waaqayyoon si keessa hasochou sansalata sirraa ciruudhaaf hasochou balbala sirraa banuudhaaf hasochou hallelujah halka walakka faarfatanii kadhataniidha gaafa faarfatanii kadhatanii inni isaan keessaa sun hin dhufe gaa inni mana hidhaa caal gaafa godhu hallelujah mana hidhaa caccabsee jirma luka isaanii gidduu baasee sansalata irraa ciree ijoolleen achi baatee dhaabatte inni mana hidhaa eegumaa maaloo bandaataachuu maaltu ta'e biyyi nagaa miti maa inni wanta akkas ta'ee jiru takkaa'uun agarree nu jedheen maa jedhani beektu Phaawulos haay homaaf hin godhin waaqayyo keenyaadha homaaf hin godhin inni waaqayyo nu keessa kaa'ee fuuncaa sibiilaarra caala inni waaqayyo nu keessa kaa'ee murtoo moototaa diiga inni waaqayyo nu keessa kaa'ee mana hidhaa keessa baasa homaan godhin waaqayyo keenya dhufe hallelujah hallelujah attamtaane beektu sidi nama waan mo'ichaan dibametu nama mo'ame ta'ela ela nama waan mo'ichaan dibametu deebee nama mo'ame ta'ela mee waan isinitti bala isinitti dhufa hafuurri waaqayyo akka jedhu hafuurri waaqayyo saamsooniif gaafa dhufeedhaan leenca cireedha amma namni ammamiin jedhe kiiloo saamsooni macaafiin kaa'aa ilaata kiiloon isaa beekama garuu gaafa hafuurri waaqayyo isaa dhufu saamsooni leenca maal godheedha jabaatanii leenca maal godhe leenca cire maaltu isaa dhufe hafuura waaqayyootu hafuura waaqayyootu leenca isa nyaachuuf ture sana mangaasa qabee ciree lafa kaa'e bakka ciree lafa kaa'e isatu himate iyyuuti akka waa dhibboo wayuu dhaqee gaafate reeni isa ajjeesuu keessaatti wanti nyaatamu waan akkasii tokko haasa'e achi darbee haasaa kana haasa'e na dhageelaa situ biyya lafaatti harka kee laate malee anaaf situ jallinatti walii gale malee anaaf situ waan hin barbaachifnetti walii gale malee inni si keessaa kuni leenca iyyuun cira leenca ciree lafa kaa'e jedhama hafuurri waaqayyoo humnaan isin haa dhufu rakkoon keenya baay'ee maali nuyi warra hafuurri waaqayyoo nu keessa jiruudha garuu warra hafuura waaqoo jalaan moddinne kanaanan dubbadha dhumarratti iddoon itti dubbadhu qaba har'a yeroo isaatu hin jiru bal bartootaan maal jedhe gaafa humna argattanii Yerusaalem Yihudaa Samaariyaa amma handaara lafaatti maal gootaa ture dhugabaatu gootaa ture haasaan bartootaa amma maal ture bartoonni immoo maal waan waaqayyo si keessa gaa isiin galle taanaan ati waan xinnoo himattala maaliidhu bartoonni si'ana mootummaa Yerusaalemiin nuun deebiftu amma maaloo jedhuun waggaa sadii walakkaa duukaa deemanii joonja'uudha ammayyuu karaan harkaa badaa ijoollee keenyaame waggaa baay'ee waldaa dhaqaniif namaa ifa miti yoo waaqayyo namaa ibse malee waggaa baay'ees dhaabatanii lallabaniif namaa ifa miti qeessi ta'aniif namaa ifa miti paasterii ta'aniif namaa ifa miti raajii dubbataniif namaa ifa miti yoo waaqayyo namaa ibse malee amma mootummaa Yerusaalemiin nuun deebiftu inni maal yaadaafii jira handaara lafaa isaan immoo eessa himatu Yerusaalem ela waaqayyo ayyaana kanaan si haa geggeessu gaafa sanaati daangaa kee beettala daangaa kee beetta akkas miteedha Yesuus gaafa hafuurri waaqayyo humnaan isinii dhufu Yerusaalem Yihudaa Samaariyaa amma handaara lafaatti dhuga baatu taatudha namatti miti Yerusaalemii kee amma handaara lafaa kan ga'u ijoolleen laga Galiilaatti waamamanii qurxummii qabaa turanii haasaa biyyaayyuu hin beekani kan akka Phexros haasaa qurxummii malee gatii qurxummiitti ilmaamuu malee hin beekani garuu isin gaafa hafuurri kun nu fuudhe humna gaafa argattanii Yerusaalemii amma handaara lafaatti wallaalaatti isin nagaa beekaatti isin nagaa dadhabaatti isin nagaa jabaatti isin nagaa balballi keessanii amma handaara lafaatti banamaadha jedheen maaliin humna gara keessan dhufu kanaan waaqayyo ayyaana kana deebisee nuuf haa laatu guutama kana nutti deebisu waaqayyo amantoota na dhagaa fixeera already na dhagaa gaaf tokkos dubbadhee dhanga jallaa sanatti amma nuyi maaliin walii gattaane beektu
ayyaana waaqayyoo fayyinaaf nu kenname isa nu geggeessu isa nu gorsu isa mucaa ilmummaatti nu guddisu dhimma ittiin qabnu nuyi garuu jira ammoo dhimma ittiin qabnu hafuura qulqulluun guutamnee humni waaqayyoo nu bira jira garuu dhimma ittiin qabnu humna mo'icha nu laatu hafuura qulqulluu nu geggeessu kana lafumatti waan dhiifneef akkuma taraatti waan lakkoofneef mo'amoo taane bakka waan hundumaatu nu mo'a bakka amma isheen yoo laaltan waan hundumaa bakka agartani waan hundumaa namni danda'e waa biraan darbu bakka jallina yoo ta'e maqaa Yesuusiin anumna jallina mo'e qaba jedhee himmootu danda'e ammuma maa bara jallinaa ta'a anas nagalmeessaadha isteetti nagalmeessaanis xiqqoo na yaalaa maraatu tokkotu magaalaa Gimbii keessaa utubaa jirru hin fiigaan waraqata wayii tokko baate gurbaan shufeeriin keenya maal beektu reefu galmaa'uu dhaqaa jira magaalaa Gimbiitti galmaa'uu dhaqaa jira warra maraatettee kolfa nu ajjees nuyi humna biyya lafaa moo'usa caalu qabaannee isatti hin fayyadamnu taanaan jallinatti galmaa'uun salphaadha nama xuraa'ummaa hojjetutu xuraa'ummaa nu hojjechiisa namuma machaa'utu machooftu nu godha namuma sobutu sobdu nu godha nama hamatutu hamattu nu godha nama qe'ee nama balleessitu qe'ee balleessitu nu godha la maaliif rakkoonsaa humna isa caalutti dhimma hin baane nu dhagahaa jirtu la waaqayyo maal barbaada ijoollee waaqayyo mata duree kana maaliif fide waaqayyo deebinee nama mo'ichaa akka taanu barbaada deebi'ee dhaala keenya sanatti nu deebisuu barbaada waaqayyo na dhagaa ila boojuu kadhannaa keetii boojame hin deebisa waaqayyo boojuu lissaanii keetii boojame hin deebisa waaqayyo boojuu faarfannaa keetii boojame hin deebisa waaqayyo boojuu qulqullina keetii boojame hin deebisa waaqayyo boojuu soomaaf sagada kee boojame hin deebisa waaqayyo attamitti deebisa beektaa haaraa godhee si guuta hafuura waaqayyooti haaraa godhee si diba waaqayyootu ani kana utuun taa'uun nagaye mata duree amma barattan kanaan waaqayyoo haaraa godhee isin guuta humna keessan ganamaa sana utuun ta'in humna ganamatti hin guutamte irra dachaa gara kee dhufa hafuura waaqayyooti baratti waaqayyoo boojuu deebisuu barbaadu dhala mana isaatiif boojuu yoonuma namni maal gaafate faarfataan haaraan maaliif hin ka'u lallabaa haaraan maaliif hin ka'u jedhee na gaafate takka turree haasofnaa dhiisiin jedhe dhuguma nakka jedhe meeqoo takka turree haasofnaan jedhe amma waaqayyo faarfattoota haaraa kaasuu barbaada lallaboota haaraa kaasuu barbaada geggeessitoota haaraa kaasuu barbaada maaliin dhufa kun ayyaana waaqayyootiin dhufa harka keessan gara waaqayyootti ol qabadhaati